Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nageenyi Rabbii bakka jirtan maratti sinaa ga'u jechaa walfalmiin amantaalee lamaan kan of keessatti qabate akkasumas sagantaalee garagaraa kan of keessatti hammate sagantaan guddaan magaalaa Shaashamannee keessatti gaggeeffamaatii jira. Sagantaan kun yeroo jalqabaatiif bifa adda ta'een kan qopheeffame yommuu ta'u bakkaayyoonni fi daa'iiwwan islaamaa hunditti argamanitti fedhii Rabbiitiin ni gaggeeffama. Namoonni sagantaa kana irratti argaman kamu dharaa fi dhugaa amantaa isaanii inni baran qalbii isaanii goggoydeejisanii daandii qajeelaa inni barbaadan ni imalan. Sagantaan kunis karaa dhaabbata Haqiiq Multimedia Production jedhamutiin kan qophaa'edha. Maarree irraa hin hafinaa haftanii hin gaabbinaa isiniin jennam. Iddoon isaa magaalaa Shaashamannee Galma City Parkitti yommuu ta'u guyyaan isaa sanbata dhufu kana yookiin ji'a 10ffaa gaafa guyyaa tokkoo sa'a 2 irraa eegalee ni gaggeeffama. Ammas irraa hin hafinaa haftanii hin gaabbinaa isiniin jennam. Qopheessaan beeksisaa jamaa barattoota musliimaa magaalaa Shaashamanneetiin peejii keenya hundaaf miseensa ta'uun hin dagatinaa isiniin jennam. Jamaa barattoota musliimaa magaalaa Shaashamannee.